ilmoo daa'ima fuutanii mee harma kan nu fideen tamu maalitti kan nu deemtan waan kana dhibee barsanuma muummichoo maajjeessuuf immoo maali ilmoon barganaa baate shanii waan hundanii irraan fakkee malee reedii Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota TV dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee yookaan jirtan nagaa qabtanii fayyaadha. Bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u isin jecha irraantana warreen chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhu. Inni takkatinaadha maachii teenyatti dabalamaan zinjaa. Akkasumatti gaarraantana wanni qabadhee isin dhufee qophii addaa ajaa'ibaa takka qabadhee isin dhufee hamma dhuma qophii jetti nafaara turaa isin jaagaa wallaahi waan biyya tanaa keessa deemaa jira takka. Quba qabdanii jechuudha yaada jechuudha imaaniin waan isheen keessa jirtu dubartii akkana godhachuun ilmoo baatii shanii jechuudha. Ilmoo daa'ima xiqqoo sana gizee haadha fi ilmoo adda baasan hagam takka mee garaa nama balleessiti hagam takka ilmoo sunillee miidhamti maaliif ilmoo silaa ilmoo jabdu taatee wayyaadha abbaan haa fudhatu ni jenna abbaadha. Ilmoo baatii shanii jechuudha ilmoo harma hodhu jirtu jechuudha daa'ima xiqqoo sana gizee haadhaan adda baasan ilmoon sun ni miidhamti miidhaan ilmoorrallee ni geessi haatillee ni miidhamti jechuudha miidhaan haatirrallee ni geessi maal jettan akkuma haati garaa haati haadha beekaa jechuudha ilmoo tanaa akka dhalte baatii sagal guutuu gara baattee jechuudha. Kanaaf hojjegee osoo silaa ilmoon sun ibbartee qollee haatu akkasitti ilmoo xiqqoo guddoodhaa ta'a ibbartee taate wayyaadhaa abbaayyoo fudhatillee haatidha. Ilmoo daa'ima xiqqoo sanaa gizee haadhaan dabaasan waan hedduu akka garaa nama balleessa takka kanaaf jechuun warra gocha kanaa hojjetan kan dhaabbadhaadhaa. Ilmoo san deebisaaf isin jaa asmaanuu mi hara imaanii isin dabarsa amma dhuma qophee jirti nafaan tura. Garii miti michoota na osoo nan garaa qabu ana lubbuu lama ana baatii sagal seentee jirtu mucaan keessaniin dalagaa jee kutee na fakkaatana bira sambooda hayyee jee obsee nin dalagaan isaa garuu silaa yeroo muraasaaf malee hangana dila kana turuuf miti gaafsan gisee deeme. Deemi jijjiirame ilmi namaa ni jijjiirama abbaan fedhee ni jijjiirama isaa miti aanu bakka gaafa inni na disii deeme san hin jiru jijjiirame hin jirasiif galee kala sanaaf inni adda baanee adda dhaabbanne waan jiddu jirus dhiisne kalas isallee rabbi jazaa isaa kafaluuf jee ani isa jalaa dhaabbadde waan isaatiillee isinitti haasee isin beeku isin biraas dhufee isin beeku isinis quban qabu isin ilaarraa quban hin qabdan ta'e ilmoo teenya baga fudhannee jettanii har'a akkanatti dannastan jechuudha. Kanaaf hojjira hanya wallaahi warreen nama hedduu haatanii gocha kanaa kan gareeddan maaliif gidduu dhaabbadhaan warreen bikii namaa keessa seentanii maaliif wallaa baay'inaan biyya kana keessatti warra gisee jaarsummaaf jaartii wallaba jaartummaa jaartitu wanii walgudha mashaqqaa yamantanaa irraa afaan irraa adda walaalee jirra maaliif isaan karaas seeman keessaa bultii mootii godha hojii isaanii bultii waltii waluma dhugdudha dubartii miidhaana dubartii miidhaana dubartii miidhurraa ifaa usanuu jira keenya wallaahi baay'inaan dubartiin hedduu miidhamaa jirti kaasafuu miidhaan imaanetun addaa jechuudha isheen dubartii daa'ima ilmoo baatii shanii gisee jalaa fo'anii awwaalan daa'ima ilmoo baatii shaniitiin gisee adda baasan waan hedduu tokko amatti dhagamaa takka warreen gocha kanaan hojjetan deebisaaf hin isin jaa wallaahi kabajaadhaan deebisaadha yoo isin abaartallee biyyoon tun isinirraa argachuu dandeessi haadha ilmooti gocha kanaa ana dalgina jechuudha. Nakee dhufeetiin si dhabe achii si dhabee dhufeetiin amma viidiyoo kana si waraabu jira jechuudha maaliif karaa biraatiin si harkachuu hin dandeenye jechuudha. San ammoo waan biraas irraan barbaadu. Mijoon bakka jirtu ni beektaa naaf deebisi. Ati ilmoo ta'e fudhattee jaartii ta'e fudhattee bakka biraa deemtullee bakka itti jirtu dho'isitee viidiyoodhaan. Wallaahi warreen gocha kanaa hojjetan warreen karaa jaarsaa ishee jirtan maaliif ilmoon haadhumaan tulti dhugaa rabbii nama barbaadan ilmoon haadhumaan tulti immoo ibbartee hin turu
Garuu boodarratti ilmoon tuma abbaati. Immoo daa'ima harma hootu jechuudha miiraadha. Dubbii hojii nama dhibaati. Immoo daa'ima harma hootu. Kanaaf jecha jara keenya Oromooti jira. Asumaan mee miidhoo tana bira dhaabbadhaadha gargaaraadha. Wallaahi maaliif garaa dhalee beekaa ilmoo jechuudha akka ilmoodhaaf rakkattu jechuudha haati. Ilmoo taana ilmoo ta'u tittisudha barteefu. Tan daa'ima baatii shanii jechuudha harma hodhuu jirtu gisee gocha kanaa kana irratti dalaganii haadha fi ilmoo gargar baasan mee maaltu namatti dhagahama jira hin. Please akkana garaa waliin jabatinaa. Jaartii yoo adda ba'anis yoo walolanii wal dhabanii adda ba'anis please ilmoo daa'ima kanaan dhiisanii fi haa guddifattu biraa deemudha. Adda ba'uudha. Nagaatti hin jirudha. Yoo fedhe immoo can gidduutti haa fudhatu. Wallaahi maaliif amma miidhoo sullee ni miidhamti. Daa'imni sun ni miidhamti. Wanni kun daa'ima xiqqoodha. Maal hojjetan? Harmaan afaan kaammoo wanni hojjetan mataasaa. Kanaaf jecha daa'imni sun nu guddamti. Yaadachuun qaban. Daa'ima isaan sun daa'ima saniif illee yaadne daa'ima saniif illee yaadne jechuudha inni. Osoo nama daa'ima saniif yaadee haadha fi yaaddu ta'ee gocha kana hin dalagan daa'ima san jedhaan fuudhan jira kan haala daa'ima fillee yaadne akka nama daa'imni keenyaa jennii daa'ima san jenni fudhannaa jennii yoo hafuura san taate isaan daa'ima san hin jaalate yookaan daa'ima saniif yaadne jechuudha. Daa'ima san akka rakkoon irra geessu godhu jireenya jechuudha. Gisee daa'ima immoo harma horaa jirtu haadhaan adda baasan. Dhuftee telefoonaan jalaa kaasuu diddee hundi keessanuu jechuudha. Hundi keessanuu warri haala gootan hin qabdan. Ilmoo daa'ima fuutanii mee harma kan nuuf deemtan moo maalitti kan nu deemtanuu kan na dhibee barsanuma. Muummichoo maajjeessuuf immoo maali? Ilmoon barganaa baatii shanii. Waa hundanii irraanfattee malee reedi mucaan keessumaa mucaa ati qabdu sun. Jaartii ta'e olmaa osoo guyyaa takka dadhabee hifadheen jeen halkanii guyyaa waliin dhaabee jaartii ta'e olmaa teessisee aana tapha. Asoomaan dhabsiidha amma obboleessa kiyya. Daa'ima kana akkuma daa'ima keetti ilaalan siin jaa. Daa'ima kana akkuma daa'ima keetti ilaali. Wannummaan isin haadha daa'imaatii fi daa'ima adda baaftanii maali? Daa'ima saniif yaaddatanii daa'ima yaadne haadha yaadne isin daa'ima san lubbuu baasu waalan malee akka nama daa'ima jaalatu daa'imni keenya jettanii hin fudhanne. Akkamitti gocha kanaan deebiin jira kan deebii teeffaadhaa walitti deebisa osoo inni biraata akka hin uumamne isin kan gidduutti. Milyoon tu waan fedhe isin kun hin jeetan kana kabbaatee seera illee isin qabdee seera gara isin oolchuu dandeessi isin ni dandeessi. Wallaahi haasawuu bultii namaa haasa warra seenee akkatti duunii itti waan gama sirriitti illee bakka isin jirtanii isin funyaan qabdee isin baafannaa. Wallaahi miskiina malee. Moo ati harri waa hunda san irraanfattee kaarraa akkana dhuftee naan jettu kan hedduu qaanfadhu reedi. Ati ilmoo namaati. Ana akka obboleessa tokkottiin si kabajeetiin qoma dhaadhee. Takkanaa jara keenya binees wani kanaaf waan nurraa eegamaati miti waan nurraas malaati miti maaliif namni keenya biyya tanatti baazawee akkuma walitti dhiyeenya qabaniin akkuma wajjii hariiroo qabaniin akkuma walitti saayibummaa qabaniin gisee rakkoon takka namatti dhufte jechuudha. Kan rakkoo san ka'ee seenee chiddiyyee hana gamana qabe hana gamas qabe wanni godhu nama biraa osoo hin ta'in saayibuma keeti. Saayibuma wallaahi wanni akkanaa baagatee jirti biyya tana akkasitti jechuudha. Yuutuubaroota yeman keessatti baay'inaan wanni isaan hojjetan wanni isaan dalagan hojii fokkottuu hojii namnillee wallaahi hedduu namarraa illee hin tolle hedduu seera Oromoo cabsitu takka dalaguu jiran jechuudha. Nan ajaa'ibsiifadhe wallaahi hojii yuutuubaroota yeman kana maaliif isaan dubartii miidhuu malee dubartii qeeqanii dubartii
dhaanii dubartii miidhuu malee wanta akka faayidaan qaban jechuudha. Jara keenya tanaafocha qophiin biyya tarraasis tana fakkaatti viidiyoo tana sheer godhaadha wal biraan gaadha wanti gurgure na uffachaadha koomentiinaaf barreessadha yaada hasan nuuf laadha qophiin gitarraa tana fakkaatti amma qophii godhate wanti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.